jirtus dhaggeeffadhu. Farhaan Abdusalaam mana hidhaa keessaa si hin baasu. An dhugumaan sitti himaa beeki. Iskeel Gabbisaa mana hidhaa keessaa hayyoota siif hin baasu. Yaayaa Bashiir mana hidhaa keessaa hayyoota siif hin baasu. Kadiiroo Elemoo fi Caffee Raammis mana hidhaa keessaa hayyoota siif hin baasan. Kadiiroo Elemoo miidiyaa gubbaa taa'eef hayyoota kan kee mana hidhaa keessaa siif hin baasu. Qabsaa'ota mana hidhaa keessaa siif hin baasu. Wanni mana hidhaa keessaa ilmaan Oromoodhaa sadarkaa gandarraa ilaa federaalatti mana hidhaa keessa guutee jiru wanni baasu ilma Oromoo qawwee hidhatee wareegama barbaachisu saba isaati kaffalu malee biyya alaa ta'ee diiyaaspooraa ta'ee miidiyaa gubbaa haasaa beekeef miidiyaa carraa miidiyaa argate mana hidhaa keessa hayyootan baasu. Kan ammoo qabatamaan argaa jira. Jawaar Mohaammed akka akkasitti baroodee bokkiseen ummata Oromoon na duuba jira jee dhaaddate. Kana wayi walsobna. Arra Jawaar Mohaammed mana hidhaa keessatti mee torbaan kana namni waa'ee Jawaar Mohaammed Facebook irratti maxxansi jira hin jiru. Namni waa'ee Baqqalaa Garbaa maxxansi jira hin jiru. Namni waa'ee Abdii Raggaasaa Facebook irratti maxxansi jira hin jiru. Waa'ee maalii malee? Waa'ee Tigraay malee. Waa'ee Amaaraa malee. Yaayaa Bashiir maal maxxansaa jira? Laali. Waa'ee Amaaraa maxxansaa jira. Waa'ee Tigree maxxansaa jira. Itti aanaaftee waa'ee Tigree maxxansaa jira. Arra eenyutu walitti deebi'ee maal goona? Jarattiin garas nurraa duulte waraana bilisummaa Oromootiin maal godhuu qabna? Maaliin cinaa dhaabbanna? Maal tarsiimoo akkamii goona? Mee jaanii namni mariidhaaf walitti dhufe tokkollee hin jira? Hin jiru. Namni mariidhaaf walitti dhufe ni jira? Hin jiru. Maaliif walitti dhufu oolan? Waa'ee Tigraay isaan naggaadota naggaadedha. Naggaadee yuutuubiiti. Naggaadonni immoo qabsoodhaaf bu'aan qabu. Dhagee. Namni ammaan tana yeroo ammaa kanatti hayyoota wal yaamee waliin mari'atee rakkoo Oromoodhaa hin dubbisin waliin mari'atee duulli gartee lolli cimaan nafxanyaa fi Tigree jidduutti deemu jira. Nuti akka Oromootti maaltu nurraa eegama jaanii arraan tana namni walitti dhufee waliin hin mari'atin kanuma waa'ee Tigraay fi waa'ee nafxanyaa haasa'u. Jawaar Mohaammadidhaa keessaa baase jettanii yaaddanii Oromoo isin. Maal gootanii ummata kana hordoftarree? Ummanni kun ummataa miti. Sagalgaaltota siyaasatii. Sagalgaaltonni immoo qabsoo hin ceessan jireenya ifii ceesifatu malee. Qabsoon ammoo murannaa ejjennaa kutannaa barbaaddi malee sagalgaalummaan barbaaddu. Qabsoo wareegama barbaaddi. Qabsoodhaaf wareegama kaffaluudha. Haala kanaan teessee ammoo diiyaaspooraa irraa waa eegu takka OMN gubbaa abaluu haase OMN abaluu afeere OMN abaluu maal godhe hayyuu keenya maal keenya kana kun nu ceesisee nu ceesifne jechuudha. Osoo nu ceesisee Jawaar Mohaammed arraan tana maqaa isaa guutumaan guututti irraanfannu. Namuutu Feesbuuka keessan jala seenaa laala. Aktivistiin hayyoon harroon gartee tokkoon namaa wanni inni barreessaa jiru waa'ee hayyoota Oromoo beektota Oromoo mana hidhaa keessa jiru qeerroo Oromoo mana hidhaa keessa jirtu dhiisanii waa'ee Tigraay barreessaa jiran. Dhugaa tana fudhadha. Dhugaan isiniin liqinfamtu ani wanni dhugaa dubbadhuuf dhugaa ni fudhattaniifi miti. Akka isin dhugaan fudhanne nan beeka. Garuu immoo hammaan jiru dhugaa dubbachuudhaaf murteeffadheeti malee kan hin dubbadhuuf jaalala namaa barbaadafi miti. Arraan tana eenyu namni waa'ee Jawaar Mohaammed dubbataa jiru. Jawaar Mohaammed irraanfatame yoo ajjeefame yoo isa kanarraa fudhanne jechuudha. Warri mana hidhaa keessa jiru Baqqalaa Garbaa fa'aa yoo ajjeefaman girrisa irraa wanni ati eeggattu maali? Hin jiru. Hoy hoyin is okay. Hoy hoy. Fiigudha. Hoy hoyin akkanumatti fiiga. Fiigee immoo Oromoon milkeessu. Oromoon ceesisu. Dhageesse? Kanaafuu ilmaan Oromoodha. Amma wanni godhamaa jiru maal seetan beeytanii?
Kadiiroo Elemooti miidiyaa bannaa jechaa jiran sa'aatiin kun sa'aatii yoo iyyaa miidiyaa bannaa sa'aatii nama dhuunfatiif miidiyaa bananii obboleessa kiyya obboleeyyan kiyya kanaaf ilmaan Oromoodhaa girrisaan qabsoo Oromootiif dhukkubaa wanni isiniin jennuuf caffeeraammis guddaan qabsoon gartee namni biraa dhabamee qabsoon isa harkatti kufte kun Kadiiroo Elemootiif miidiyaa yoo iyyaa jehu banna jeeti ajandaa qabatee amma kana ajandaa godhataa jiran maaliam Kadiiroo Elemoo OMN gubbaa dhaqeen dalagu yoo Oromoof ka dalagu taate OMN miidiyaa Oromootiimi yoo naggada YouTubein taane yoo Oromoodhaaf dalagan yoo Oromoof hojjetan miidiyaa OMN gubbaa dhaqeen hojjetu OMN nu maal gabaasaa jiram waa'ee Tigraay gabaasaa jira waa'ee Oromoo yoo baasuu barbaade OMN gubbattiin qaxaramu mindaa kabalaniifi horiin uummatarraa kan guuraa jiran gaa maqaa OMNtiin uummatarraa horii saamaa jiran horii uummatarraa quncisaa jiran maal duraanis achi gubbaa Jawaartu ari OMN gubbaa Kadiiroo Elemoo Jawaartu ari achi gubbaa maaliif ari qabsoodhaaf hin ta'u jeet ari arrammoo dabballee caffeeraan misfaa godhatanii wal ijaaranii Oromoo miidiyaa banuu qabna miidiyaa yoo yaa jaamu Kadiiroo Elemootiif amma Kadiiroo Elemootimu Jawaar Maammakka hidhaa jirutu dursa Kadiiroo Elemootimu Baqqalaa Garbaatti dursa Kadiiroo Elemootimu Oromoo rashanamaa jirtu Oromoo ajjeefamaa jirtu kamtu dursa miidiyaa Kadiiroo Elemoo banuudhamoo tumsa qabsoo Oromootiif diinagdee walitti guuranii Oromoo iddoo jirtutti hiisisuutu carraa kamtu dura qaba lala kanaafin ummanni kun ummata qabsootii miti ummata qabsoo ta'uu miti gisee isiniin jennu kana isin nuun amantan jechuun kamtu dursa dabballee wal ijaarteetii qabsoo Oromoo diinagdee Oromoodhatiin bilisa ba'uu barbaaddi dabballeen kaleessas wanni nuti dubbachaa turre folloora baay'ee qabaachuun dhugaa namaaf hin kennitu siyaasaa yeroo haasoytu biyyattii tokko ilaalte biyyattiin Itoophiyaa Afrikaa jaamtu Itoophiyaan achi keessa Afrikaa keessa biyya akkamiiti ummata kanaaf ulaalcha akkamii qabdi ummanni kun ummata akkamtu achi keessa jiraataa ture ummata saba akkamtu jiraataa ture akkamitti bulaa turan isa ijoollee ilaaluun barbaachisa gabbeet ummanni kun akkuma fedhe dalaga jechuudha amma dheengaddaa gabbaa lagannaa gabaa geggeessaa jechaa turan lagannaa gabaa geggeessaa jechaa turan lagannaan gabaa sun eessa maal irratti dhaabbatti maaliin goolabamte ka'umsi ishii maal ture kaayoo fi akeekni ishii maali eenyudhaan labsame akkamitti labsame la egaa qabsoodhaa mire akkamitti labsame eenyudhaan labsame maaliif labsame kaayoon ishii maali jalqabaa fi xumurrioo maali milkaa'inni isiidhaoo kasaaran isii maali wanni isiin irraa milkooyte qabsoon tokko yeroo godhamu milkaa'inaa fi kasaaraa qaba maali kasaaran isii wanni isiin buufte maali qabsoon dheengadda amma torbaanuma dabre kana lagannaa jaanii isaan labsan maali bu'aan isiin buuse jira ya bu'aa isiin buufte laaluu qabde jechuudha gadi maali bu'aan isiin buufte warra gartee gadi baa juusanii beekamtii kanniti ammoo biyya keessa qeerroon miidhamee jira waan kana ta'eef obboleeyyan kiyya duula sirna nafxanyaan geggeessaa jirtu Tigree fi nafxanyaan gartee warri kaabaa awaannisni kaabaa ifii wal nyaataa jiranii Oromoon kana itti dhiisii tanteetii mala dhahadhu an akka Oromootti maaliin godhuu qabaa akka Oromootti maaltu narraa eeggama akka Oromootti maaltu na barbaachisa woboon gargaaramuu qabdi siree tanteetirra ciiftee woboon gargaarin woboo gargaartummoo gabbeeyi abbaa hin barbaadin nama akka woboo gargaartu si taasisu hin barbaadin woboon si qaama keeti ana kootu walitti dhufna gabbaatee waamicha ofii gootee diinagdee waan barbaachisu walitti qabdee woboodhaaf tumsitee woboo qeeq maaluu godhaa jirta woboo birallee jaare humna dabaliif kana irratti dalagu inni bira dippiloomaasii biyyoo xiqqaate Oromoon biyya takka tan waliin hariiroo qabdu walii galtee kan qabdu biyya takka uummachuu qabna obboleeyyan kiyya wanni an diasporaan keessa hattuu guutee wanni isiniin jennuuf kanaaf jechuudha qabsoon Oromoodhaa deemtee caffeeraan misarkatti kuftee jirti obboleeyyan kiyya caffeeraan misii fi
kadiiroo elemoo harkatti qabsoon Oromoo wanni jaamu kuftee jirti. Qabsoon ammoo nama akkanaa harkatti gaafa kufte nagaatti beeki. Ani wanni jechuu barbaadu amma sagantaan dura Oromoon geggeessuu qabdu sagantaa maalii jennee wal gaafachuun dirqama ta'a. Miidiyaa kadiiroo elemoo yoo kadiiroo elemoo gartee waan gaarii waan baay'ee dalage waan gaarii Oromoof dalage kanaafu miidiyaan sagalee guddaan qabu kan gartee dhageetti qabu OMN ni jira. OMN gubbatti sagantaa kannanii fi achi gubbaa haa baroodu haa bookkisu. Goofandii bannee kadiiroo elemooti miidiyaa bannaa jettee yoo kan ceetu taate yeroon isaatis miti. Hin geenyesi wanni miidiyaa isa banamuuf tokkollee nu hin jiru ammaaf hin jiru jechuudha. Gaafa fuula duratti inshallah gaafa Oromoo rakkoo amma keessa jirtu kana keessa gaafa Oromoon baate miidiyaa miti biyya kadiiroo elemooti bituu dandeessan. Biyya bituu fi dandeessan. Garuu ammoo amma kadiiroo elemoo jettee nundaa darkeessin no. Dubbiin kanaa miti. Dubbiin bakka san hin jiru. Oromoon maal barbaaddi? Jii duroo wal gaafadhu akka Oromootti wal gaafannu. Oromoon rakkoo miidiyaa qaba? Hin qabu. Miidiyaa garaagaraatu jira. Arra ani FB kiyya miidiyaa kiyya namoota biyya keessaa wal qunnamnuun bilbileen gaafadha. Waa'ee odeeffannoo biyya keessaa osoo miidiyaan tokko hin dabarsine nan dhagaa. Waa takka kuni rakkoon qabu. Oromoon miidiyaa qaba, eeri qaba. Miidiyaa qabu jabeeffatee namoota gartee dandeettii irratti hojjechuu qaban gara miidiyaatti fiduu furmaata. Malee nama dhuunfatiif amma kadiiroo elemootiif gartee miidiyaa bannaa, miidiyaa saatalaayitii gubbatti baafnee fi miidiyaa banna jettee dabballee godhattee amma kana ajandaa godhachuun furmaataa miti obboleeyyan kiyya. Jawaar Maamman mana hidhaa keessa taala. Mana hidhaa keessa ta'a. Irraanfattan garuu Hacaaluun irraanfatame. Jawaar Maammadis waliin irraanfatame. Orradii kana irraanfattarree kaleessa waayila jaala qabsoo keenyaa turee jettanii itti numan amantanii. Jaalli keessan eessa jira? Namni bar nama guyyaa tokko qorii takka hojii nyaate eessa na biraa dhaqee maalirra jira jee walli gaafatama. Kaleessa hayyuu keenya maalee keenya jettee arrammoo yeroo inni taayyee danda'a. Rabbii Jawaar Maamman mana hidhaa naqee dhaggeeffadhu. Rabbii Jawaar Maamman mana hidhaa naqee hangaasaa itti aanaa albuuda fi maaree Oromiyaa godhee aangoo itti kannee Harargee keessa deemee hangaasaa deemee rabbuma kana ilaaltaniisin Jawaar Mahammad fuudhee hidhaa naqee mana hidhaa keessa mana dachii jalatti rabbii hiisisee hangaasaa bulchaa godhee Harargee keessaa shaneedha jee deemee poolisii gartee naftanyaadha humna addaa naftanyaa Oromiyaa keessaa guurratee ilmaan Oromootiin mana hidhatti guuraa jiru. Wallahi ani yeroon koflu kana gammadeeti miti beekaa kanin koflaa jiru kana akka fedhii gizee dhaban yeroo dhaban akkam feene ta'an jette Oromoon akka fedhii dhabuudha amma kuni beeka kofli kiyya kun akka fedhii dhabuudha beeka maaliif gaafa jalqaba qabsoon tura kanatti deemaa jirtu lakkii woboo malee qawwee malee waraana bilisummaa Oromoo malee qawwee malee furmaanni hin jiru qawwee malee furmaanni hin jiru yeroo baay'ee irra deddeebinee dubbanne. Osuma deemnu rabbiin hangaasaa walad akka itti nyaannu walad akka itti makmaaknu walad yaalmaan mishiinarii yaalmaan buna jala dhalat yaa warra nu malee jee Oromoota maccaa arrabsaa ture arra aangoo guddoo harkateeti Harargee baafi lixa keessatti ilmaan Oromoo hidhatti guuraa jira. Abdii Raggaasaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'a Baqqalaa Garbaa fa'a Jawaar Mahammad fa'a mana hidhatti immoo mana hidhaa keessaa mana dachii jalaa mana dukkanaa keessa taa'aa jiran.
Oromoo kan akkamitti hubachuu dadhabne, akkamitti arguu dadhabne, maaliif nutti dhaga'amuu dadhabe wanni kun? Ilmaan Oromoo lixa Wallaggatti guyyaa guyyaan ajjeefamanii muka keessatti gatamaa jiran. Shaneedha numa jira. Dheengadallee baacaa dabalee yoo kan fudhatan taate dullachi gartee wayyaaneen koondoom wayyaaneen darbite kun as ba'ee Abiyyi yaamee jennaan ilmaan Oromoo kakkana godhaa jiru ergamtuu wayyaanedha. Shanee jeet ol ba'ee miidiyaa gubbatti ba'ee dubbate jechuudha. Baacaa dabaleedha. Jecha safuu waan isarraa hin eeggamne, waan isarraa hin tolle jecha akkasii dubbate. Ammoo Abiyyiin kufee jira. Abiyyiin kufuudhaaf maaltu nurraa eeggama? Abiyyiin kufe. Dheengadda fulbana 30 booda mootummaan hin jiru jaameen turre. Egaa kanuma jaamee tureera. Warri fulbana 30 booda mootummaan hin jiru jechuun maal godhaa jira? Yaa maal godhaa jirtarre? Warri fulbana 30 booda mootummaan hin jiru jee maal jee munoo mootummaan biyya keessaa biyya bulchaa jira. Maaliif qabsoon tarsiimoon godhanne? Maaliif waliin ijaarre? Maal gootaa teessetuma miidiyaa gubbaa miidiyuma gubbaa wooma xiinxalu akkas ta'e jira. Arra Tigreen akkas taate maaltu si galche? Waa'ee wooma Tigree sanuu maaltu si galche? Dhimmi Tigreedhaa sin ilaallatu. Tigreen kaleessas diina keenya, nafxanyaan diina keenya. Tigree cabsine irra aanne galchine bakka isitti deebitee jirti. Diinni amma harkaa wal qabnu nafxanyaadha. Nafxanyaa ammoo nafxanyaan haga Tigree cabsite Tigreen ni cabti already. Tigreen hin cabtu jechuu hin dandeessu. Tigreen ni cabti. Tigreen gaafa cabte nafxanyaan ummata galabaa kana itti ol dachaanaa miidiyaa gubbatti ba'anii jaan malee galabaan eenyudha? Woboodha. Woboon eenyu? Ummata Oromooti. Si galtee? Gara nama 20 olii gaara mul'atatti qabanii katti shaneetu leenjii kanneef jaanii shuggutii taka shuggutii kaabineedha abbaa afurumoo shan akkatti kaanii tooftaatti nama ajjeesan shaneen leenjifte jaaniituma akkaataa gartee ummata ittiin torchi godhan ummata ittiin madeessan Harargee keessatti amma hangaasaa faan akkas godhaa jiran. Yoo kana agartan taate gaara mul'atatti manguddoo ijoollee dargaggeessa walitti qabanii ififuu ijoollee teenyatan jireenyi itti hammaate haalli jireenyaa gartee ummata siyaasanis kufee ikoonomiin illee kufee ijoollee gartee gara kortu dhabdee barumsa barattee waan hojjettu dhabdee tatteessu shaneetu jaaru jira jaanii shuggutii fi isaan waliin suuraa kaasanii kanaan Oromoo torchi godhaa jiran. Nama sabboonummaa qabu, nama gartee maatii Oromoodhaaf quuqama qaba jaan irratti duulaa jiran. Kanarraa maal hubattare? Ati maal hubatta? Ani dhiyoon tanallee waan kana dubbadheen ture. Yaaboo qabsoon caffeeraan misbaa harkatti kufte. Qabsoon garte caffeeraan mis jechuun nama waraana bilisummaa Oromootiif cheeka tumsa wobootiif jaanii ummanni Oromoodhaa asitti walitti qabame. Cheeka duwwaa barreessee cheeka waa takka hin qabne barreessee miseensa dhaabatti kana jechuudha. Cheeka homaa hin qabne caffeeraan mis nama akkanaa kanaatu qabsoo Oromoodhaa gaggeessi jechuudha. Cheeka duwwaa. Namoonni fakkaattonni akkasaa baay'eetu jira. Oromoodhaaf waadaa seenanii woboof tumsin woboon gargaaramuu qabdi jaanii waadaa seenanii achumaan waadaa diigan. Nama amma caffeeraan misfaadha jechuun namni qabsoo tana geggeessaa jiru nama akka caffeeraan misi. Maal gootare? Maal jenna fakkeenyaaf? Kanaan maal jetta? Caffeeraan misaa beekadha. Caffeeraan mis haasaa beekaa. Caffeeraan mis walitti dhaabee haasa'uu danda'a. Caffeeraan mis akkana folloowara baay'ee qaba. Komentiin girrisaadhaa hedduu qaba. Kanaafuu caffeen hayyuudha. Guyyaa caffeen haasaa babbareedaa haase Oromoonni bilisoomti. Akkasii bire caffeen haasaa babbareedaa haase isaa fi fakkaattonni isaanii haasaa ajandaa walii darbanii haasoinaan Oromoon bilisoomte isin mirqaantana kanuma kalaas Abiyyiin kufi. Mootummaan hin jiru caffeeraan mis yoo jee mootummaan hin jiru. Iskeel gabbisaadhaa yoo mootummaan hin jiru jee mootummaan hin jiru. Akkanuma akkanatti yaaddan jechuudha.
yaa Oromoo waan jennu hin qabnu. Namni yoo abbaan kufe ilmaan keessaa baay'aan, namni immoo ilmaan hin kufe kufeetuma daaraa ta'a malee furmaata tokko hin qabu. Akkasitti kufnee jirra. Hayyuu keenya, abaluun keenya hayyuu. Kana jechuun Oromoodha furmaata ni qabaa hin qabu. Amma mee karam gortan. Amaarri gaafachi as deebi'e abaa'ollee ni balleessa. Furmaanni maaliree? Kaleessa gabbay ol deebi jettanii qeerroo 1000 fixarree. Lubbuu Oromoodhaa 1000 wareegame. Qeerroon Oromoo 1000 wareegame. Arra ammoo dhaamsi kiyya kan xumuuraa maalin jechuu barbaada? Namni diyaaspooraan kaartoonni. Diyaaspoora wanni jaaniin kun namni arraan tana yeroo awaannisni kaabaa duula walitti bane zarraaf jee wal dhukkeessaa jiru kana, yeroo wal balleessaa jiru kana, yeroo kanatti Oromoon as deebitee waraana bilisummaa Oromoo ijaan arkaa jirtan. Waraanni bilisummaa Oromoo Shawaa keessaa, Jimma keessaa, Ilubbaabor gartee Wallaggaa fi Gujii Boorana keessaa waan dalagaa jiru arkaa jirtan. Waraana kana akkamitti humneessinee jabeessinaa jettanii wal yaamtanii kan gartee wal hin gaafanne, yeroo tana itti wal hin mari'anne furmaanni yoomi? Ammallee arrallee borullee hatattamaan furmaanni nuti qabnu Oromoon isteeta jiru keessatti, addunyaa jirtu keessatti walitti deebi'ee taa'ee wal mari'atu. Wal mari'atu. Yeroon itti wal mari'atanis yeroon isaa amma. Yeroon Oromoon itti wal mari'atu yeroon isaa amma. Yoo amma waliin mari'anne nagatti murni amma dhiyoon tana OMN maallaqa guurra jee magaalaa Ameerikaa isteetarra OMN dhaaf jee maallaqa guuruudhaaf fiigaa turu. Amma laal qabsoon Oromoo sadarkaa kanarra geessemi mataa dhoffateetta. Mataa dhoffata maaliif? Qaama maallaqa guuru isaan jalaa maallaqa qabsoo ceesisu, waraana ceesisu, maallaqa guuru deemutu nutti dhalata jaaniiti mataa dhoffatanii tattaa'u jiran. Amma warri dheengadda kaabineen, kaadireen, dabballoonni isaanii hundi kan duraan feesbuuk irratti waama maxxansan amma waa'ee Tigraay qofa maxxansan, waa'ee qabsoo Tigraay, dhimma Jawaar Mahammad, dhimma qabsoo Oromiyaadhaa irraanfatanii jiran. Maal? Dhimmuma Tigraay fi naannoo Amaaraati. Tigraay kaleessa diina taatus arra fira keenya diinni diina keetii fira keetii jedhan arra Tigraay naftanyaa wajji walitti diinami. Diinaa bar. Tigreen isaa dhimma ishee haa baattu atis dhimma kan keetti oofachuu sirra ture. Dhimma Tigraay, uummata Tigraay ifirra jiraata. Tigreen ifirra jirti. Dhimma isaanii dalagaan godhatina. Akkuma ati aktivistii alaa qabdu Tigreen aktivistii alaa qabdi. Akkuma ati hawaasa alaa qabdu Tigraay hawaasa alaa qaba. Diyaaspooraan isaanii ala kana guutu waa'ee Tigraay isaanii dhiisi. Waa'ee Tigraay umaa dhiisi. Waa'ee ammoo Oromoodhaa Oromoo ifii irratti wal mari'adhu. Amma Dajanee Guutamaa 7-3 dura maallaqa OMN guuruudha Ameerikaa keessa akkana jechaa ture. Isteeta tokko moo lama dhaqee waa irraa bubbutate. Arra immoo noo jennaan dhaabbatee jira. Dhaabbate maaliif? Qabsoon akkana jirtii mire. Qabsoo tanaaf hin barbaadan isaan. Isaan dhiigni nama du'uu isaaniif haraaran. Dhiiga nama du'utti gammadan. Dhiigni nama du'u immoo OMN'dhaaf maallaqa oo guuran malee namni hin du'u. Namni waraana gartee dheengaddaa gartanii jirtan yeroo waraanni bilisummaa Oromoo poolisii Oromiyaadhaa booji'ee gulkoos irra dhaabaa jiru keenya uffata irraa baasanii qawwee itti qabatanii qullaa akka gartee wannatti rasaasan dhaanii isaa du'ee sadarkaa du'aa fi jiru qawwee itti qabatanii footoo wajji kan poolisiin Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo gulkoos dhaabee fi ijoollee nama 3 gulkoos dhaabee tajaajila godhaafii jira. La waraanni bilisummaa Oromoo akkamitti ijaarraa, akkamitti jabeessinaa, akkamitti ceesifnaa, akkamitti cinaa dhaabban, waraana kanaaf akkamitti tumsina, waraanni kun maal nurraa barbaada, yeroon itti wal gaafannu amma.
yeroon itti wal gaafannu amma. Ati amma maal godhaa jirta yeroo kana maal dalagaa jirta maal nu godhaa jirta yeroon tun yeroo tana. Mee waan godhaa jirtu waan Oromoon sirraa barbaaduu fi waan ati godhaa jirtu ifumaa of gaafadhu. Tanaaf gizee qabsoon gartee qabsoon Jawaar Mohaammed hiite Baqqalaa hiite Abdii Raggaasaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa hiite Rabbiin oofee qabsoo Caffee Raammisii fi Kadiiroo Elemoo gartee Dajanee Guutamaa fa'aa harkatti Farhaan Abdusalaam fa'aa harkatti gizee yeroo qabsoon kuftu namni sammuu waa agartu maaliif qabsoon uummata kotota akkanaa kan harkatti Oromoon miliyoona 60 eefa jennu namni hubannaa fi qabsoo tana ceesisu erga Jawaar hidhame akkamitti dhabame. Eessa keessaa kutee gartee ummatuma girrisaa nuti kaleessa girrisaa taayyeen juusun edaasa dhugumaan girrisaadha ummanni kun si jechisiise jechuudha. Egaa eessa jirare? Jawaar Mohaammed namni tokko hin qabu nama jabaa keessatti tarsiimoo baasuu danda'u Oromoo keessa hin jiru. Warri kaleessa isaa wajjin hojjetaa ture eessa jira qabsoo tanaaf eessa jira? Maaliif qabsoo sossoosuu dadhaban? Maaliif as ba'uu dadhaban? Isa kana yeroo itti wal gaafatan amma jechuun eessa jiranii maaliif as ba'uu dadhabanii yaa akkanumatti immoo abaluun nu bilisoomsa abaluun akkas nu godha abaluu akkas nu hundaa abaluun hayyuu keenya hin jiru hayyuun jirin hayyuun nama tarsiimoo qabsoo baasee Oromoo ceesisuu danda'u amma laal garaagarummaa eefa Jawaar hidhamee fi as jidduu garaagarummaa jiru ilaalame Jawaar gaafa jiru Jawaar gaafa qabsoo godhaa jiru diinaf taayyee kaartoona kanafaaf ajandaa darbee fi ajandaa isaa jala deeman. Arra immoo taayyee homaan beeyin kanaatu Oromoodhaaf ajandaa guyyaa guyyaan ajandaa laga Abbaay amma ajandaa Amaara gartee Itoophiyaa cabsuuf deeman sirna Amaaree diiguu deeman jaanii Tigireetti gabaree milishaa qonnaan bulaa hunda bobbaasaa jiran jechuudha garasitti oofaa jiran ajandaa nuu darban amma girrisaan maal godha ajandaa kana fudhateetuma Tigraay gargaarra jee yaadan waa kanaa taasa waa'ee kanaasa haadha Oromoo tarrasaasan ajjeefamaa jirtu hayyuu Oromoo kan hidhaa jiru ilmaan Oromoodha kan gartee shanee wajjin jirtan jaanii rasaasan adamsanii uleedhaan halkan waguyyaan uleedhaan cafaqaa jiran hidhatti guuraa jiran adamsaa jiran kanaaf maaltu godhamaa jira maaltu yaadamaa jira waraana bilisummaa Oromoodhaatiif maaltu yaadamaa jira qabsoon deemtee agartanii huftanii isin homaa takka geggeessuu hin dandeessan ifin agartanii Oromoon ammoo qabsoon sadarkaa kanarra jirti maaltu Oromoodhaaf nu barbaachisa maaltu Oromoo barbaachisa jettee yeroo itti wal gaafannu gubbaadha jirra obboleeyyan kiyya maal godhaa jirra maaltu godhamaa jira wanni takka godhamaa jirtu dhuga dubbannaa mire wanni takkittiin godhamaa jirtu takka hin jirtu ummanni keenya ammoo haalli amma deemaa jiru awaannisa biyya balleessaa jiru wal qabatee haala siyaasatii wal qabatee beela fi kufaatii cimaatu biyya teenya keessatti as deemaa jira kanaaf akka Oromootti akka hayyuu Oromootti akka jaarmaa siyaasaa Oromootti maaltu yaadamee jira